Daawwattoota keenya harka fuunee akkam jirtu nageenyi badhaadha. Har'aan tana waa'ee waqtaawii ta'ee baayinaansii fi kooyinii akkamiin banannaa kan jennu achirratti haala akkamii ciitiin jiru kan jedhu keessaa tokko mee waa'ee hamstar koompaatii wajjin kan daawwannu ta'a. Na duukaa tura gara telegiraamii seennee waan jiru laalla. Kan jiru geemota baay'ee jira. Geemii fakkeenya Paxil Taap kan jedhullee jira jechuun inni kun baay'ee beekamaa miti. Geemota amma taphatamaa jiran keessaa hamstar koompaatiin beekamaa. Akkasumallee Taapweeb kan jedhullee jira. Geemonni kunniin kan akkaan amma taphatamaa jiran keessaa warra ijoodha. Ammaan tanatti ammoo xumuraatti kalaayee jedhamchuutti jiranii akkasumallee looskooniin kunillee taphatamaa jira. Irra caalatti ammoo hamstarii kanaa fi taapweeb kan jedhu kanatu baay'ee taphatamuudhaan beekameera. Ammas keessatti yeroo geemii yookaan taphoota barbaadan gadi qabuudhaan akka ammas irratti taapweebii kanaan qaqqabetti mallattoo limmoota waraanuudhaan gara gubbaatti ol fidattu jechuudha. Mee taapweebii kana isallee haalli ittiin taphatan yeroo biraa ilaalame ammaaf hamstar koompaatii kana ciitii namni hedduu argaa hin jirre mee tokko isinitti haa agarsiisu. Hamstar koompaatiin ciitii qabaa akka geemii taapweebii sanii xiqqoo salphatu. Bakkee paaswoordii isin qulfii isin gaafatu jira. Akkasumallee bakka kooyiniin bichaa walitti tuulamee kooyinii bichaa argitu garuu kooyiniin gatii hin qabu kan inni tilmaamamuun boodarra kooyinii osoo hin taane wanni inni tilmaamamuun piroofiitii per hour kan jedhu san ni argitan na fakkaate kun amma isin mul'ataara. Isa sanitu isin fayyada jechuudha. Garasitti jijjiiratuu qabdan. Asirratti bakka kooyinii taaptaabii kana gubbatti bakka walitti guurattanii tuulame kun bu'aa isin hin qabu inni kophaa isaa. Inni fuuluma kanarratti akka ilaaltaniif isin mul'ata malee isintu hojjetee liffaatii keessaniin garasitti fidataa jechuudha. Kunniin amma sadan asirratti deelii riwaardii kana guyyaa guyyaan kan kennutu jira. Kanneen fudhee jira akkasumallee kiip kaappeer kan jedhu kanallee fudhee jira. Deelii koomboo kan jedhu kana bichaa amma sa'aatii kana naa kenneera jechuudha. Mee isa fudhee isin garsiisee kan itti aanu ceenaa yoo naa fayyame. Isa kana amma asitti ilaalaa inni kun amma hayyama gaafata. Profit per hawriin kun CEO kana jechuudha. Inni kun kan taphatan kana gara profitiitti isin jijjiira. Hundumti warra asirra jira kun profitii isin jijjiira jechuudha. Profitii kana waan jijjiiratanii gatii takkallee isin hin qabu jechuudha. Profit hawriitti jijjiirachuu dirqama ta'a jechuudha. Kanaafuu profit hawrii tokkoffaa kanarra jiru CEO jalqaba irratti mee maal argine asitti kamirraa dhufne deelii koomboo guyyaa guyyaan kennama. Deelii koomboo kana barbaannee fudhannaa jechuudha. Hamstar tuubii jedha. Deelii koomboo jedhu barbaannaa. Deelii koomboo Vizi Labs gama kanarra hin jiru. Gama kanarra hoo jiraata tariiti. Marketing support team hamstar tuubii kontelegraafii influensii banamee warra jiru kanneen akkasiin fayyadamu warra halluu saantibaa kan qulfii hin qabne kana jechuudha. Warri qulfii hin qabne kunneen warri halluu saantibaa warqeedhaan mul'atu kun hundi isaatu fudhattan isin fayyadaa jechuudha. Warra profitiitti isin jijjiira. Isa amma argachuu hin dandeenye compliance officer
Ayyee mee ammaaf wanna taphattan kana ammoo gara piroofiitiitti jijjiirachuudhaaf fakkeenyaan amma as ilaala 61.39 qaba. Yoo kana fudhe ammoo piroofiitii kana fudhe maal ta'a? VI5 kana fudhe 2.65 ka'ii kana fudhe argitu jechuu waan ta'eef amma go ahead ka'ii kana turkutaa jechuudha. Amma hin dabalaa jechuudha 60 piroofiitiin kiyya amma hin dabalaa jechuudha. 61.53tti guddatee jechuudha akkuma agartan kana. Akkasii piroofiitiin keessan asirraa ammoo ni hir'ata. Akkuma asitti 200 qaba. 200 irraa garasitti gara piroofiitii kiyyaatti jijjiiradhe. Ammallee mee 200 kanarraa yoo fudhadhe isarraa hir'isee garasitti deeffadhaa jechuudha. Piroofiitaarii 61.68 ta'ee amma jechuudha ol guddate ammas naa. Ayyee 68 irra jira. Ammas nan bitadhee garas deessaa jechuudha gara piroofiitii jijjiira. 61.85 dabalaatuma jira jechuudha. Garsiqee ammas kan biraa taphadhee IT team kan kanas taphadhu isa yoo rukute piroofiiticha ni dabalaa jechuudha. 62.12 kee ta'ee akkasii piroofiitii tapha 200 irraa immoo laala amma 100tti bu'eera jechuudha. Garuu kalaallamu kooyinii asii walitti qabamu osoo hin taane kalaallamu piroofiitii kenna san jechuu gara piroofiitii jijjiirachuu qabna. Isatu shallagamee yeroo hamstar koombaatee eebbifames isatu doolaaratti shallagamaa gara mallaqaattis ni sharafamaa jechuudha. Kooyiniin asirraa immoo asirra yoo keettan uumaata akka gatii isiniin qabu walitti qabdanii fudhatan. Hunduma isaa kan taphachuu dandeettu jechuudha. Mee amma kan biraallee isin agarsiisaa. Hamstar buuk jedhu kanallee arguu dandeettan amma innis naa dabala jechuudha. Jaatamii 2.23tti ol guddate jechuudha. Kanaafuu wanni isin beekuu qabdan hundumti warri qulfii hin qabne kun marti gatiin kooyinii isin asirra wanni kooyinii isin taphattan kunniin kanneen isinii bituu danda'eera jechuudha. Warra isinii bituu danda'e kanneen warra qulfii qabu kana hunda isaa hin fudhattanii gara piroofiitiitti isinii jijjiiramaa jechuudha. Haala kanaan kan taphatamu hamstar koombaat icciitiin inni jiru qabu tokko keessaa isa kana gama kanarraallee mee fudhee yoo isin agarsiise maarketing jedhu kana mee fudhuu qulfii kan qabne kana isa 1,980 fudhaa jechuun pilaasii 92 qabu. 62.32 tuqaa irratti ol naa dabaleera. Mee 32 kanarraa ammas gabbu'ee support team kayyoo kanallee mee haa tuqu. Support team 6,418 garas 62 irra tureemi amma gani dabaluudhaan ilaaltan jechuudha. 44 laal 23 irra ture ol guddateera. 60 dura 30 mee amma 42 jiraame 44 irra jiraame mee ammas tuqaa inni dabalu 62 tuqaa 44 irra jira. Mee isa kana isaa taphadhu. Koontileegiraafii 693 tuqaa meeqa irratti tuqaa 44 irratti taphadhee jechuudha kana. Tuqaa 40 tuqaa 5 naa dabalee 49 ol guddate 40 irra 62 tuqaa 44 ture. Amma immoo 62 tuqaa 49 keeyii ture jechuudha. Kana jechuun 600 2,600,200,409tti waan siqu jechuu wanni amma piroofiitiin kun irra jiru. Haala akkasiitiin guddataa deemaa. Ishii ammas gad dhufee influencers kayyuu kanas influencers inni guutuutti miti garuu meesas 2,500
Isas haa bitnu binnee gara piroofiitii keenyaatti guddifanna. Wanni nu bitaarroon kun ka beekuu qabdan koinii asii walirra qabame kanaan jechuu isa asirratti taphadhee qabu kana jechuudha. Koinii 1,180,900 wayii irra ka jiru kana jechuudha. Koinii ani ittiin bitadhaaru laala 49 irraa 79 itti 79 akkasii isinii piroofiitiin keessan garas isinii jijjiiramee bu'a qabeessatti isinii dhufaa jechuu isin hubachiisuu fi mee asirratti consens explorer pass ka jedhu kanas mee 49.6 kee jedha. Ishi 4,900 4,900 ishi 4,900 boru 98 kana mee fudhannu garasitti. Innis request processing jechuudhaan gara piroofiitii keenyaatti nu jijjiira. Kun ammoo kan inni irraa dhufu koinii mana walitti qabanne kanarraa gara natti jijjiira ta'uusaa barachuu qabdu beekuu qabdu hubannoodhaaf. Yuutuubareen hedduu hojjetaa turaniiru garuu wanni kun yeroo hedduu haa barsiifaman malee namni waan akka kanatti hin fudhatu iyyuu. Waan koinii kana koinii asirratti taphate taaptaabii asirratti taphatee walitti qabame kana waan isa garanatti gara piroofiitiitti guddatuuf si'aan ture namni hedduu. Garuu isatu gara piroofiitii per haawarii keessan isinii guddataa jechuudha. Ka barbaadamu guddina isaati malee taaptaabii asii kanaa miti. Kun amma taaptaabii kana argatanii 1,133,160 kana inni kun asii walitti qabamuun bu'aa akka hin qabne beekuu qabdu jechuudha. Gara piroofiit ka asii himaa jiru kan hamistar koompaatiiti. Isa taap weebiitii miti. Inni sunis xiqqoo wanni taphni irratti wal diduun jira. Sisteemii garaagaraa qaba. Inni icciitii inni qabu inni tokko kana. Inni biraas ni jira. Taphicha itti qophii biraatiin isinii fida. Haa ta'u malee ani irra hedduu kan isinii hojjetaa ture waan kanarratti hin turre garuu qabadhee adda isinii dhufee jira. Hamistar koombaatii irratti midhaan garuu oduu fi seenaa garaagaraatiin yuutuubii fi tiiktookii irra isinii dhiyaachaa tureera. Wanni kun ammoo waqtaawii waan ta'eef gara kanaa isinii dhufee waan hordofaa turtaniif galatoomaa. Warri haara dhuftan sabiskiraayib godha toora yuutuubii keenyaa akkasumallee toora peejii kee feesbuukaa illee ardii miidiyaa neetwoorkii jedhuun jira. Waa hunda gama hundaanuu ardii miidiyaa neetwoorkii jedhu qofaan jira malee waan biraatiin hin jiru. Tiiktookiin illee ardii miidiyaa neetwoorkii jedhuun jira. Ardii miidiyaa neetwoorkii jettan tiiktookii illee argattanii akkasumallee toora telegiraamii illee ardii miidiyaa neetwoorkii jedhu yoo cuqaastan ni argattu. Kanaaf ardii miidiyaa neetwoorkii sheer laayik godhaatii sheer godhaa faffacaasaa akka sooshaal miidiyaa kanarratti qilleensa irratti akka biqilu taasisaa isiniin jedha. Waan nafaana turtaniif galatoomaa obboloonni jirtan hundi keessanuu asirra.